Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harka fuunee hordoftoota walaa butuuf jirtu har'a gaafii feesbuukaa fi yuutuub irrattis maxxansinee gaafilee barbaadan nu gaafadhaa. Deebii isinii deefne jenne dhugaa rabbiitti gaafileen isin nama gaafattan baay'ee nama kofalchiisa. Waa maraaf ammoo gaafilee silaa nama gaafatamuu hin qabne bara jiras keessa hundayyuu ammoo nu gaafattan isinii deebisuun dirqama. Mee ragaa jedhiin ati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu dachaanii jirraan magara gaafii tidde. Ayyee gaafii tartiiban isinii deefnaa gaafiin baay'ee wal fakkaata. Gaafiin baay'een harki dhibba keessa sagaltamni jaartii gabbara meeqa gabbartee fuute ka jedhudha. Kanaafuu gaafiin baay'ee waan wal fakkaatuuf gaafii as keessaa abbaa carraa argine irraa deebisnee kaammoo gaafii wal fakkaatu bakkuma takkatti isinii deebisne jechuudha maqaa keessanillee dhahoo yoo baanne. Waan akkasiitii gaafiin tokkoffaan leeyman sanyii waaqoo guutuuti atii fi samiidhan akkamitti wal jaalattan osoo bultiin ijaaratin dura jedha. Gabbara samiiraa meeqa gabbarte jedha. Osoo waa'ee gabbaraatti hin tarin dura sii fi samiiraan akkamitti wal jaalattan keedu kan irratti maal jettameeti? Namni wal jaalatu wal jaalanne. Yaani haala kamii walitti dhuftanii akkamitti wal jaalachuu eegaltanii jechuudha. Miidiyaa irra wal barre. Akkasii feesbuukuma kan irratti wal jaalanne jalqabaanumatu suuraa isii argee natti tottollaan dhaqee haa jedheeni. Haaluma saniin wal barannee wal jaalachuu eegallee aga bultii ijaarrachuutti deemne. Inni biraa gaafii gabbaraa kana booda goonu. Deebisee rakkoon qabu nama Gaafii gabbaraa kana amma hoo gaafii gabbaraa kana qoodi ni kontirsiifna. Sii deefna. Amma hoo jaalalli keessan ka duraa caalamoo isaa gadi. Caala. Jaalalli keenya amma guyyuma guyyaan dabalaa deema. Yeroo jalqaba walitti dabalan immoo hedduu wal dhadhabuu wal jijjeequutti baay'ata. Ammoo san hundaa dhiisnee wal fudhannee amala wal barannee jaalalli keenya haga duraanirra dabalaa jira siin jenna leemman. Inni biraa gaafii jettanii waan biraasa gaafii baay'eedha. Tuni gaafii maa ija takka si qabdii jedha. Mijattii maa ija takka si qabdii jedha. Maaliif na qabdee ija takka suuraa kana irratti? Kunis gaafiidha. Si gaafate gaa deebisuu yoo Waan qabeef hin jiran deebisu garuu. Okay, tunillee ati gabbara meeyiraa ka sabaa ati gabbara meeqa kaffalte dhugaa himi garuu jedha. Waa'ee gabbaraa kana xiqqoo gaafi koomitiilee biraa laallee dhumarratti isinii deebi'a. Gabbara isinitti hima dhugaa rabbitti ammoo dhugama isinitti himna malee waan isin sobnuuf hin jiru. Sobnees waan argannu hin jiru waan ta'eef jechuudha. Hawwii jaannataa ayyee gaafin itti aanu hawwii jaannata rabbii jetti. Hawwiitu jaannata rabbii jetti. Meeqa gabbartee fuute dhugaa dubbadheetti. Dura wal beeyta ammoo sooshaal miidiyaa irratti wal bartan jetti. Kana deesneef jirraas sooshaal miidiyaa irratti wal barre. Maashaallah jarraa hafaa jedha. Haaromsaa Kadiir Hoziyaa Amaan maashaallah itti. Haaromsaa Kadiir. Ati micoota meeqa gabbartee fuutedha. Sila namni maaliif waa'ee gabbaraa kana akkatti nama gaafata? Gabbara kana fuudhuu barbaaddanii sodaattammoo maaliif? Abdii culullee arsii middiin qashtii namaati jedhaa galatoomi. Eda sillachuu abjuun argeedha. Abdiis Hasan. Okay, osoo waliin fuudhin dura wallaallachuuf yeroo dhuftan wal xabbastammoo jechuun haraama dalagdammoo ni kaa dursitan. Ammoo ciminni jaalala keessanii maal fakkaata? Sanirraa waan hafe nuuf jiraata kamaal qabaaleeti. Osoo waliin fuudhin dura waliin xabbasne wanti wal xabbasne hin jiru. Janaajaneetummaa mana xalabaatii baase nama biratti baasee wal agarree. Achi booda haala saniin nikaa booda walitti dabalamnee siin jenna kamaali namoonni gaafii kana qabdanis hunduu walirratti jechuudha. Akkasi waliin xabbasne osuma waliin xabbasin nikaa wal godhannee haaluma sanii ol fuune jechuudha. Sitti dhiisuu dhabe gaafii kana? Laala dhugaatti. Okay, Asladdiin namichi tokko sadii dafee waa hubachuun sammuun isaa gaafii waa'ee dhuunfaa keenya irratti siin jenne doktora waan taateeti. Okay, eessa jirtan? Jaalala keessan keessatti maaltu isin mudatee beeka? Okay, eessa jirtan kan jedhu deebisiif qabe. Jaalala keessatti waan mudatee ni deebisi. Ufumaa haasaa jira carraa beekannaan jiru waan ta'eef. Nuti biyya Saudi Arabiyaa magaalaa Makkaa keessa jiran. Ayyee jaalala keessatti maaltu isin mudatee beekaa jedha. Murteessaa Oroobaale jechuun wal jaalattanii wajjin jireenya kana keessatti maaltu isin mudatee jechuu isaati mudannoo qabdanii. Mudannoo qabnu qabna. Mudannoo wanni nu mudatellee baay'ee waan nama isin himnu hin jiru. Haa ta'u garuu
warri beekun beeka garuu tokkollee ta'e. Maryam Kadir tanadu taduraan duraati rabbi milkii ganda lamaanii waliin isaa milkeessu aamin. Gaafin ati gaafa qalbii ta'e gara arsii qaaristu san gabbarri akka ammaa kana nama cirataa yookiin gumaa kaffaluu hin taane moo sodaa gabbaraa hin qabdu jetti. Maryam Kadir akkasitti an sodaa gabbaraan laala yeroo san jaalala isii laala waan isii jaaladhuuf waa'ee mallaqaa natti mul'atu natti si dhagaamu yeroo san baadiyyaa dalagaa namni baadiyyaa dalaga immoo mallaqa ni qaba. Itanii bira ijoolleen badduu dalagde jechuudha. Kanaaf ammoo waa'ee mallaqaalee natti mul'an isii jaaladha waan ta'eef mallaqaan laallee sodaa gabbaraa hin qabu siin jedha Maryam. Sammee meeqan fuute hidhadheera jedha. Meeqan akka fuudhe ni deebisa. Ani kanin jedhu jaartiin kee bareedina dabalaatuma bultimoo ni akkam godhee bareedina dabalaaf. Maaliif jaartii teetii bareedina dabaluu feete faakir jimma. Bareedinni kaa uumadha yookaan dhiqattee yookaan maal taateef waan dabaluuf natti fakkaatu. Kun uumama siin jennee bira kun faakir jimma. Haga maal moo maa hin dhalina qamarmaan. Jabiisiif ka. Ilmoo jireenya biyya ormaa ture. Haga maal moo dhaluu ima hawwinaa inuma yaannaa namni ammoo ni dabalameef takka ilmoodha. Haa ta'u garuu jireenya biyya kanaa ni beeytanii bire namatti hin tottoluu dhiqoo akka karoorfannee karoora malee ammoo waan tokko godhuu waan namatti hin tolleef waan hin barbaachisneef kanuma kana laallee dhiqoo karoora qabannee jira karoora san galmaan gennee booda itti yaadnechaa jirra malee dhiisuuf karoora sin qabnu wannummaa waliif dabalameef namni kanaaf isin jechuu barbaanna. Qorataa walloo namni maaliif dhimma dhuunfaa keessa galee ajandaa wal godhata godhachuun maaliif barbaachisa? Jiriidha dhugaa keeti sirrii miti. Ajandaa wal godhachuun dhimma dhuunfaa keessa galuun sirrii miti. Addunyaa kana irra namni akka Oromoo gowwaa hin jiru. Sankaa hin beeknu namni akka Oromoo walitti hinaaf hin jiru. Namni amma waacuu kun dhugama Oromoodha. Warra soddaa kiyyaa gabbara hir'isuu qaba itti naaf dhaame. Warri sodaa amma akka durii miti dubbiin akka durii miti hin sodaatini. Ati fuute na fakkaata iyyuu ni qabda maarraa goota hir'isanii dhiisanillee. Okay. Amii yuunee barreeffamni uffata kee irraa kun maal jedha? Maal jedha? Jaalalli dhugaa hin dilloomu jedha barreeffamni asirratti hin jaallata waan ta'eef hin arguun. Okay. Badrii beesti booy gabbartee fuute moo? Garaa buuf goote moo ifaa jima qofa? Ilmoo meeqa dhalchuu feeta? Itti fufu? Yeroo san koomitii keenya gara silaatti fuufisiin jedha garaa buuf goote moo kan irratti ammoo buuf hin goone waa'ee kanaa ammoo dubbadee ture tura. Karoorri itti qabanne hin geenye inni lammaffaa ilmoo dhalchuu meeqa feeta akka jedhuuf an akka kiyyatti yoo xiqqaate ilmaan 5 6 dhalchuu barbaada. Isiin hafate meeqa feeta? 3 2. Isiin kun akkanatti 3 2 jettee an ammoo kiyyatti yoo xiqqaate 5 6 barbaada. Ani hin beeku kaan isiin jetteef. Eenyu kaatti aanu mooneet mara. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh maashaallah waliif sinaa dhiisu gaafiin koo ilmoo kee arguu feena jetti. Inshaallah yeroo dhiyootti yoo rabbi jedhanii agartan. Awwal Samiiraan si jaalallee meeqaffaadha ishee dura jaalallee ni qabda lakkanaaf isiin jaalallee tokkoffaadha. Hamaa isinirraa loona laaltare? Hamaa isinirraa qabu Aamin Ibrahim Sheek Yunus Zaaraa Alama meeqa gabbartee fuuteetti isillee gabbara kana deebisuuf qooya mee nama hundayyuu dubbisee boodara deebisna malee hin dhiisnu isinii deebisna. Waliif sinaa dhiisanii gama kiyyaa waan biraa hin jedhu artisti Kadiir Wabo galatoomi ani gaafii qaba Samiiraan darbummaa qabdi jetti. Tolellee ta'a gaafii ajaa'ibaati. Tole isinii deebisa kanas isin lamaan anaaf fakkeenya warra biyya Arabaatti wal fuudhuti. Ati akka itti jaartii ofii wajjin kabajaan jiraatan beekta mooneet maraa galatoomi. Okay, best Mary. Waalaikum salaam waawu isinirraa bareeda maashaallah gaafin na gaafadhaa jettee carraan kenni keetiif galatoomi isin jedha gaafin samuun urgool fuutanii bubbultanii jirtan ilmaan argachuu yaaddani jetti. Ni yaanna inshallah. Ni yaanna waan ammoo xiqqoo turreef dhageeffatte jennee yaanna. Jireenya biyya keessa jirtan hagam isiniif mijataadha yookaan ammoo hagam takka itti gammaddu.
Jireenya biyya kanaamu. Jireenya biyya keessa jirtanii tan hagamta akka isiniif tolaa yookaan immoo hagamta akka itti gammadduu yookaan immoo itti gaddiitu jechuu barbaaddetti. Inshallah wanti itti gaddine takka illee hin jiru gammachuma qabna ammaaf. Waan akkasiiti. Lammaffaan sadaffaan bultii ijaarratanii waliin jiraachuutu caala moo jaalallee ta'anii turuutu caala? Turuutu namatti tola. Laa bultii ijaarratanii hojii jiraachuu caala. Akkasii bultii ijaarratanii wajjin jiraachuu caala jedhanilleen gaafiin deebiin kiyya akka isii walumaa fakkaata. Bukaarii Kajeelaan maashaallah Samiira numirii meeqa ati hoo waggaa meeqa geessan eegal fuutanii gabbara meeqa fitte? Gabbara kana namni waa'ee gabbara kana gaafata. Cinqii gabbara kanatti buustanii anaaf isiin erga ol fuune isiin Janawaarii 25 bara 2019 na bira dhufte. 21 Janawaarii 21 amma waggaa tokkoo fi ji'a 10 natti fakkaata. Waggaa tokkoo fi ji'a 10 waan akkasiiti. Mul'is Abdul Jaliil waliif sinaariisu jedha. Joon Oromoo ati erga bultii ijaarratte turte ilmoo maaliif hin dhalchin jedha. Gaafileen keessan baay'ee waluma fakkaata. Gaafileen hedduu waluma fakkaata. Kanallee ammoo deebisne inni biraa hawwii maashaallah rabbi sadarkaa keessan ol haa fuudhu. Asiin arsii asaasallee akkasuma itti galatoomii Naayif Abdallah warqii ija sagal qotanii argatan san argachuuf hin karoorsineedha inni illee waa'ee ilmooti. Naayif akkas ittuma yaadutti jirraa haa ta'u garuu yeroo namatti tole godhanii miree akkanumatti fiiganii itti godhuu hin ta'u. Kanatti Hasan maashaallah jedha galatoomii. Akkamitti wal baruu dandeessan? Lama eenyutu gaafii jaalalaa dhiyeesse? Gaafiin tana ka'a. Deebisi. Ana moo situ dura hin jaaladha gaafii jaalalaa dhiyeesse? Laala. Wallahi kijoosi. Isan na dhufe. Isitu gaafii jaalalaa na dhiyeesse dura? Inni sababbaan isaa iyyuu hin beeku san na dhufe na barreesse. Nama natti ergee sanuu. Ayyee kaayaka jette gaafii jaalalaa anumatti dhiyeessee fi silaafis dhiirumatu gaafata. Okay, Yusuf Tamaam. Si himoo isitu dura dhalateedha. Ana dura dhalate si bira. Hawwii. Alaikum salaam. Haa jennuuti ajandaa amma deemaa jiru kanaan wal qabsiifne yoo si gaafanne ati yeroo warra arsee tana meeqan bidhatte moo jaalala onnee qofaan bidhatte. Anis zamoona kana waa achirraa abuura jedha Muhammad Abduuti. Hin qoosa kun dhiis. Deebisee biree. Naa gaawaa gabbara dhumarratti deebisne dheetii ni deebisne na ol qo'ee xiqqoo gaafii warra gabbara kana dubbisne dhumarratti waa'ee gabbaraa fi durbummaa ittanillee namarra siin deebisne. Okay, gaafii koo tartiiban naaf deebisi. Ati biyya kee Oromiyaa ta'us naannoo kamitti dhalatte? Akkasumas isinis eessatti dhalatte? Ka jedhu gaafii kooti. Ani Oromiyaa keessa Baalee godina Baalee Yaanaa Gindiriitti dhaladhe. Isiin ammoo Arsiidha isinii deebisteerti. Kan biraa isin erga yuutuubii banattanii maaf seeraan dalagne jidduutti maaf baddan jedha. Kana deebistaa? Wallah deebisnee jirra bar jireenya biyya ormaati jenne. Jireenya biyya ormaa kanaa sanuu biyya arabaa sanan nuti hin tolu. Isiilleen dalagaa deemti. Dalagaa keessatti eegasii deebitee ijaazaa guyyaa 2-3 dhuftee deemti. Haala san keessatti guyyaa lamaan kana keessatti namatti hin tolu hojjechuunis dhugaa rabbiitti walumaa galatti jireenya biyya Suudii kanatti nutti toluu didee malee rakkoon biraan jiru walummaa Oromiyaa. Amma biyya kam jiraattan Suudi Arabiyaa jirra. Siifisiyeen dursee jaalala gaafatee jedha. Kana ana jennee murteessine fuulduratti maal ta'uu hawwitu jedha. Fuulduratti biyya namaa kana keessas gallee biyya teenyatti jireenya gaarii jiraanyee saba kennaafis waan gaarii dalaguu hawwina. Waan akkasiiti. Okay, gaafiin itti aanu gabbara meeqa gabbarte? Isiin gosa tan eenyutu irra jaalateetti? Asiin arsii asaasa dhiira moo shamara ta'us hin beeku. Isiin gosa tam ka'ee dhufu isiin gosa tamati? Gosa hin deebisne maa? Hin deebisne. Gosti xiyyaa huntee haroodha. Gosti si hunteedhaati yemmuu hawwattuudha. Eenyutu irra jaalata ka'ee dhufu? Anatu irra jaalata ishiirra. Ta'an lolachuu waluma qixa wal jaalata. Wal qixa miti anas irra jaalata. Ishiilleen akkasitti garuu anammoo akkiyyatti anatu irra jaalate dhiyaata. Anillee akkasuma. Gaafii kiyya yoo dandeessan deebisa abii yoom du'a jedha. Barnuma majaa'ibaatu jira. Adam Wallo. Hayyee Suusee intala amaan ati fi Samiiraan akkamitti wal bartan? Gaafii jaalalaa qabasii himoo samuu dhiyeesse. Samiiraan siif jaalallee meeqaffaadha? Gaafii jaalalaa ana dhiyeessee fi akka itti wal barree immoo feesbuukuma irratti wal barree feesbuukuma kanaan anuma dhaqee dubbise. Haaluma saniin wal barree jechuu barbaadetti burqaa kabaale
ani gaafiin kiyya aadde Samiiraa gaafadha osoo jaarsa keessa jala hatanii akkam taataa jedha. Sila maaliif itti dhiisaa jarreet? Osoo hatanii akkam taataa jechaara gaafii. Dhiisu. Abbaate san hin dhiisu. Abbaate san barbaaddaa jechuudha. Abbaate san barbaadaa. Okay, Arsittii Oromoo Qorsitti. Maashaallah wal biraa bareeddan jetti. Jaalatoomi. Gaafiin koo atii fi jaartiin kee erga walitti dhuftanii waggaa meeqa? Waggaa tokkoof ji'a 10 jenne. Ani waggaa lama dura isin arginatti fakkaata. Waggaa lama dura waan nu argite natti fakkaatu. Waggaa tokkoof ji'a 10 magaa jirra Yusuf Oromoo. Haga yoonaa maaliif Oromoodhaaf inni illee waa'ee ilmoo jechaa jira. San deebifne osoo mootummaan waa'ee mootummaati kan inni jedhu haalli Oromoon keessa jiru kun. Walumaa galatti haalli Oromoon keessa jiru yoo rabbummaan furmaata godhe malee haala badatti deemaa jirra hin jedha. Obsee Muusaa Oromiyaa isin obbolee yommuu ijoollee. Obbolee wal fakkaanna. Wal fakkaanna moo obsee? Okay, gaafiin koo tokkoffaan mana jireenyaa biyyaa qabdu baankii qarshii meeqa qabdu? Barnooma ajaa'ibaatu jira. Sadaffaa ati Samiiraa yoo gara Oromiyaa galtu ati aad maaliif naaf hin deebifne? Ajaa'ibaa. Okay, ijoollee meeqa qabdu? Ijoollee hin qabnu aad sii deebifna. Anaaf Samiiraan yeroo gabaabaa keessatti gara biyyaa galla baankii qarshii meeqa qabdu jedhu kunoo. Mana jireenyaa biyyaa qabdanii kan jedhu ijoollee hin qabna. Akkas isin jenna ka. Okay, erga jettee mee gaafii kiyya yuutuubii keessa taa'ee eeggadha deebii. Siifi Samiiraan fuutan meeqa gabbartee yeroo fuutu daa qabdii amma ilmaan godhattanii kanuma bitadhe. Amma adeef nuuf hira'ee gabbaraa kanallee. Dhumarra deebistaaf taasee jiru. Okay, akkasitti finne sii deebisna taaje gaafii kee durummaa qabdii fi meeqa gabbarte kan sii deebifna ilmaan ammoo hin godhanne eegutti jirra. Gaafii kee kana ammoo dhumarratti nama hundaayyuu walirratti qabatti namni baay'een gaafii gabbaraa kanaa fi kana waan gaafachuu jiruuf dhumarratti isin hundaa walirratti isin deebisa. Baay'ee natti toltu naaf jiraadha. Samiiraa muudduun tura jaalatee muudannoon erga wal jaalattan isin gidduu ta'e ni qabdu. Samiiraa fi anatu gaafii jaalalaa anatu dura dhiyeessee fi muudannoo erga wal jaalattanii isin gidduu ta'e qabdu jedha. Nu gidduutti wal dhabbeen tokko uumamee ture. Waanuma gasii malee waan guddaan nu muudate hin jiru. Qamariyyaa takkitti arsii shaashee ani gaafii homaa hin qabu waliif isin haadhiis itti galatoomi. Waalaikum salaam. Isin waalaikum salaam jettee nuti salaamata gaafate. Gaafii lammaffaa tokkoffaa edan Oromoo jaartii fuudhuun maal na barbaachisa? Jaartii fuudhuun janjanaa si barbaachisa. Jaalachuu tajaalattu argachuu si barbaachisa. Siifi Samiiraan ji'a meeqa wal janjanta jedha. Ji'a meeqa? Wallaahi yaa daddan ji'a meeqa si? Baay'ee waliin jaan ajjane tilmaama ji'a 5 jaan ta'a. Gatiin gabbaraa kun akkam jedha. Gatii gabbaraa kana dhumarratti deessina malee abadan amma hin deebisu. Dhumarratti irratti qabnee isinii deebisnu hunda keessanu. Siitu irra jaalatamoo Samiiraadha. Baay'ee namatti toltu. Umrii waliin dheeradha. Galatoomi. Asiinsi argee taphataa jirtu. Aan muhee kana waan hin jaaladhuuf jaartii isaallee namallee ni kabaja. Umrii dheeradhaa bu'aniif galatoomi. Maashaallah gaafiin koo Samiiraan masaanuu na godhadhu jedhiin ani gaafadhu. Gaafii koo Samiiraan masaanuu na godhadhu jedhiin na gaafadhu. Ati ammoo na fuudhi. Mana Finfinnee biillaa qaba. Arrabadii fuudhuu feeti nuyyuu ka fuune gubachaa jirraa kanaan hin jennetti. Kuulleeta Oromoo. Amma saanuun fedha. Injaaluu isaanii. Ijummoora didee taaree. Injaaluu isaanii. Gaafii kee walumaa galatti hin ta'u jettaan. Amma saanuun fedha. Ta'u jetteen jechuudha. Kuulleeta Oroo gaafiin kee deebiin akkasitti dhumatee ani gaafii hin qabu walii sinaadhiisu jetti Jamiilaan galatoomi. Gaafiin koo waggaa dabartamni nama 3 maaf ta'uu dhiiftan. Ka jedhu kana deebisnee fuuldurattis ittuma yaadu jirraa boontuu Oromoo dhugaa namatti toltu jetti galatoomi. Maashaallah. Koomitiin hin dhumatu. Gaafii naaf deebtan abdii qaba. Samiiraa dura jaalallee qabdaati. Samiiraan hoosii dura jaalallee qabdi. Lolachuu lakki waanuma janaa jennu qabna waan bilbilumaan janaa jennan malee waan biraan qabnu. Erga wal jaalattanii hagam jaalala wajjin turtan gara bultii seentan. Erga wal jaalannee bilbila waluma janaa jennee booda akkuma dhusneen gara bultii seenne fireendi maali jedhanii wanni waliin jiraatan sun nu jidduu hin jiru. Gabbara shamarran asii dandeetteetuma fuute moo sanuu mucayoo bishaan fakkaatu tana mootolaan fayyadamaa jirta. Shamarran asii tolaan fayyadamuun hin jiru gabbara akka ajaa'ibaatti gabbareeti ka fuudhe. Koomitiilee kana dubbisee fixee dhumarratti isinii deebisuuf malee
ajaa'ibaatti. Okay. Jarraa fi beekaa Oromoo Anwaarii kan nu gaafate Anwaar aanamuu si dura Samiraa Janjanaa ture sitti himte akka si dura Samiraa Janjanaa ture sitti himte Anwaar Soboon sobanan jala jedhee. Okay. Beekaa Oromoo gaafa fuute jaartiin kee daa qabdi jedha kunilleen waan akkan. Okay. Meeqa gabbartee fuute gaafiin gabbaraa kun baay'ee dhamman deebisna. Muhammad Arashad gaafiin dhumachaa hin jiru gaafii gabbaraa kanaa fi kaanillee amma ni deebisna. Gaafiin shamarraa Samiraa Janjantee akka si jaalattuuf waan hin qabne yookaan wanti ati itti kijibde maali? Muktaar Ibrahim. Wanti itti kijibe hin jiru homaa waan natti kijibe hin jiru isiillee ammoo kan jaaladhuuf waan natti kijibde hin qabdu garuu ammoo wanni isiin natti kijibde yoo jiraate osoo janjanaa jirtu yeroo san nama baay'ee janaa jantisiin osoo janjanaa jirtu dhiisee baluu san janjanaa jiru maarree jettee na sobdee turte garuu ammoo nama san hin dhiisne na beeka. Haa ta'u garuu akkuma godhee sanillee harka baafadhee gabaabumatti xiyya taatee jirti. Isitu na sobe malee waan sobe hin qabu. Dhugaa maal goone dhugamee immoo wayya malee waan sobe hin qabu kunoo haati na bira jirti yoo lakkii sobeette waan na sobe himuu dandeetti yookaan ammoo waan dhugaa rabbiitti waan sobe hin qabu. Isiillee ammoo waan na sobde wanni guddaan hin jiru akkasuma na sobde. Eeyyan san sobee jira bas. Amane akkasii. Okay, umriin keetii fi kan ishee meeqa jedha? Ani umriin kiyya kan Umrii fannaa nama hin gaafatan. Ini mani? Ini man jedhan. Gaafatan. Ani muudee yoo isheen ammoo lakkiin man jette jarre silaa jaratan umrii gaafachaa akkasuma ramba barbaadduun beeytan. Didde kaasii silaa ni mani malee rakkoo hin qabu. Akka sadaffaa ishee moosituu ilmoo godhatuuf jarjaraa jira jedha. Ilmoo godhachuuf nulachuu inuma jarjarraa. Haa ta'u garuu xiqqoo eenyuurra jarjara. Garuu waan jarjaran sodaadha malee bakka dalaasanii. Akkasii haa ta'u akkasumatti xiqqoo nuti hin tolle akka keessanitti itti cabsuuf xiqqoo nuti hin tolle Muktaar. Afuraffaa yeroo hunda wanti isin irratti wal dhibdan maalidha jedha. Yeroo hunda wanti isin irratti wal loltan maalii jedha. Maalidha? Wanti irra wal loltan. Yeroo hunda wanti isin irratti wal loltan maal irratti wal jeeqxanii jedha. Yeroo hunda anadda isaa firee akka dhabdeet. Yeroo hunda wanti irratti wal lollu fakkeenyaaf yeroo baay'ee viidiyoo istoorii feesbuukarra godhatin jedha. Viidiyoo feesbuukii istoorii godhatin mimicciirteedhaan sanuma irratti wal lollaa masiilleen dhiiste. San irratti Muktaar keenya baay'ee wal lolaa turre. Maal YouTube irratti waraabaa jira rakkoo maalii qaban aan jette siilleen aan kan YouTube TV sun wal addaa kan YouTube namni messenger hin qabu namni sitti dhoofachiisitti dhufan jiru istoorii irra godhachuun ammoo achiin namni haa isin jedhu barbaaddettedhaan san irratti wal fixaa turre. Yeroo tokko baay'ee wal lolanii jechaa turre amma immoo sanillee isinleen sirrooyte akkasi sanii wal irratti wal dhabne yeroo baay'ee inni illee barjaartiisa jaartii qabataa wal fakkaannaa jechaa. Bahar Suleiman lixaar arge ija takka si qabuun jaartii keetii kun maal jechuu argisiisa jedha. Deebiftee jira ishee. Deebiseera. Gubbaratti gaafatamee kanuma maal jette. Guyyee daraaraa ati juuntaa jechuu dhagaye ati juuntaadha jedha. Juuntaan ni warratti garaa jira. Jaartii kee meeqa gabbartee fuutee. Yaa gabbara. Gabbaruma kana jaartii kee meeqa gabbartee fuute jedha. Suusii haadha morkaa ani gaafii hin qabu garuu isin lamaan jaalala keessatti uummata FB akkasumas warra Suudii fa'aaf fakkeenya guddaa taatu. Ijoollee keenya hedduun jaalallatti osoo hin seeniin duratti wanti wal miidhuuf namoota dhiibbaa walirratti uuman fakkeenya godhatu. Waliin jiraadhaa qashtiiwwan koo jettii galatoomi jennaani. Shooddee xiqqaa maashaallah. Okay. Jaartii ta'e hagam jaalatteetti Jamiilaa Muhammad jaalatte dhibbatti jaaladha. Yusuf Jamal qabsoo Oromoo keessatti akkamiin hirmaataa jirti jedha. Qabsoo Oromoo keessatti waan dandeenyu ittuma jarraa sinjana sabaan boombaalee maashaallah tabaarakallaa galatoomi. Leenca baale duraan dursee jarraa fa'a umrii dheeraa isiniin jechuu barbaada. Kanatti aansuun oolmaan kalee dheengadda irraa waan tokkoof lama dubbachuu barbaada. Guyyaa kaleessaa muummichi ministeeraa ta'e wajjin yeroo karaa deemtu makiinaa gaarii jedhamu xiyyaara hiyyeessaa yeroo yaabbattan hedduu nutti Oromtitti Arsii jetti. Asoorab dura akkam nagaa jirtu isiniin jecha maashaallah isinirraa jedha. Gaafiin kiyya atii fi isin eessatti wal bartan biyya namaa keessatti erga wal fuutanii waggaa meeqa waggaa tokko fi akka dandeeffne. Okay. Ahliya galatoomi. Gabbara ishee gabbara si haa gaafannuuf miti jetti. Maashaallah bareedduu koo jarraa maashaallah ati miis Oromiyaa siifan. Kono maal jedha.
asirratti gaafii kana hunda asirra isinii deesina. Kadiir ka Abdul Baasit gaafiin tokkoffaan request maaliif narraa qabuu didda jedha. Sii deebisee jira. Siifi Samiraa eenyutu salaata jabeessa jedha. Salaata mul'achuun jabeessedha. Gaafa ati fuutu daa qabdii jedha. Amma ilmoo qabdu eenyutu irra jaalala beeka, eenyutu irra rabbi sodaata, eenyutu irra quraana beeka. Gaafa wal bartan eenyu dura hii jedheen umrii keetiif ka ishee meeqa, eenyutu dura salaata subiitti ka'a. Isin banne kun gaafii xiqqaa miti. Isin keessa eenyutu irra ilmoo argachuu hawwa. Yoom biyya galtan, yoom biyya baate warra waliin turu isin haa godhu. Yoom biyya gallaa fi yoom biyya galtan ka jedhuuf yeroo muraasa keessatti ni gallaa ka biyya baan isin himne eenyutu irra salaata jabeessaa eenyutu irra ganama subii salaatatti ka'a jedha. Ganama subii eenyutu salaatatti dafee ka'a. Sabdee dhiga. Kama dhugaatu isa tuqa. Eeyyiwa. Wal bartan eenyu dura hii jedhan jedha. Anatu dura hii jedheen. Okay. Inni biraa gaafilee kan amma ga'ee deebisnu. Gaafiin dhumatu. Gaafiin gaafii xiqqaa miti. Eenyudha? Kadiir Abdullatiif kiyyumatti kooti. Ani immoo yaada siif qaba. Yaadni kiyya duraan dursee rabbi waliin isin haa dhiisu. Hamaa hamattuu isinirraa haa qabu. Ilmoo keessan rakkoo hibaloo keessatti nama wal dhagahu rabbi isin haa godhu. Aamin. Inni biraa isin lachuu ijoolleedha. Jaalala malee humaa isinitti mul'achuu dhabuu danda'a. Garuu jaalala keessan akkanumatti itti fufaa. Garuu ija namaatiifis gaarii miti waan ta'eef dhoksatti osoo ta'e irra filatamaadha. Dogongoruu dhiifama kun yaada dhuunfaa kooti. Dogongoruu dhiifama kun yaada dhuunfaa kooti. Galatoomi. Inni biraa baga wal fuutan jedha. Okay, kunoo maashaallah jarra hafa gaafiin feetan nu gaafadha isintu jedhe garuu deebii dhugaa ta'uu qabu jedha. Deebii abadan soba isiniin deebisu. Maaliif isin sobnus dhugaa himnus wani nu gootan hin jiru waan ta'eef rabbillee dhugaa jaalata waan ta'eef dhuguma isinitti taasisu. Takkaa isirratti hin janjanne jedha. Hin janjanne. Isin ammoo na bira jirti ragaadha. Jaalala keessatti isii dhamoositu jabaadha yookaan eenyutu irra dhiifama godha. Kunoo isinuun beeti. Erga wal bira geettanii waggaa meeqa deebisne ilmoo argattanii lakki deebisne kanas anaafis waanaa barbaadan jedha. Abshirsii barbaanna. Seenaa maashaallah itti eessa jirtu siin boontan Oromoo Soodii jirra. Farda ooftan sun keessa ni jetti seenaa. Gaa kennaa miti. Okay, abdii ta'ii waaqoo kaayyoon keessan kan yeroo gabaabaa fi dheeraa nutti hima. Nama barteedha. Waa'ee gabbaraa kun nama hunda rakkisee jira. Kaayyoon keenya kan yeroo gabaabaa dafnee waan dalagannee biyya tanaa galuudha. Kaayyoon keenya kan yeroo dheeraa ammoo biyyatti gallee jireenya gaarii ilmaan horree akkasumas biyya tanaafis waan gaarii tokko hojjennee lafa kennee darbuudha. Kaayyoon keenya kan yeroo dheeraa siin jenna abdii. Qeerroo Jawaar jaartiin ta'e dubbummaa qabdii gaafa fuutu. Kunuma gaafii kiyya galatoom jedha. Ishii deebifna kanalleedha. Gabbara waliin rakkoo hin qabu. Maaliif ilmoo hin godhanne gayoonaa jedha. Kanas ni deebisne dhaamsa gabaabduu walaloodha galatoomi. Gaafii waan dheeraa ta'eef sa'aatiin hedduu dheerachaa waan ta'eef dafnee Samiraa isatti isinii himne kanalleedha. Samiira gaafa ati fuutu durbummaa qabdi ta'uu yeroo kuush isinii deebisa. Samiiraan gaafa ati fuutu durbummaa qabdi jedha shugguut baale isinii deebisnaa hin qabdi jedha kun ammoo. Okay, Kamaal Abdulqaadir. Intala ta'e na fuutee baalitti hin galin nuuf deebisi jedha. Okay. Halmadhu okay. Situ irra jaalatamu Samiiradha. Ana guyyaa jalqabaa wal argitan. Guyyaa jalqaba wal argitan san yeroo jalqabaaf yeroo meeqa jalqabnamtii maali jedha qunnamtii saalaa jechuun maali miidiyaa irratti hojjechuu fedhii keeti muka isheeti fedhii keenya ka nolachuuti yeroo ati dhalaa biraa waliin dubbattu haqamta akka hinaaf haqamta akka hinaaf Sukkaara nakkaan. Sukkaara xiqqaa dhugatti hinaaf akka jaabaatti qabdi ati haqamta akka hinaaf ta'anillee akkasuma fuulduraaf jaartii lammataa fuudhuu yaada qabdaadha. Yaadan qabaatan morii jiraachuu barbaada jireenya gaarii Sabraa Jamaal waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh soddaan sodaadha jedhe ani gaafii hin qabu jetti Sodaatte haa jiraadhu na dhiisaa maashaallah jedha galatoomi ani gaafii Abdulrazaq Muhammad ani gaafii keetiif duraan dursee akkamitti wal jaalattan hagamta akka wal jaalattan Samiiraan ani gaafa dura na fuute gabbarri qaalii miti siin jechuun ooltu gaafa dura siin jettu gabbarri qaalii miti teessoo ooltu jechuu isaanitti fakkaata. Gaafilee kana hundaa gubbarratti deessinee jira dhageette yoo dhaggeeffachaa jiraatte
qannoo jalduu jaalala isiitiif maali akkam immoo jaalala ibsitu kitaabolee afaan oromoo barreeffaman ni dubbistu yoo dubbistan kitaaba kam akka ta'e kitaaba biyyatti duraan yoo ta'e malee asitti amma kitaaba wayyuu argannee hin dubbisne waan ta'eef si sobuuf hin barbaachisu jaalala akkamiin ibsitu jette jaalalli jaalala jechuun ati waan jaalate tokko argattee yoo wajjin jiraatte jireenyi hedduu namatti tola baay'ee si gammachiisa kanaafuu jaalala jechuun waan madaalamoo hin qabu siin jenna qannoo jalduu. Oke, ani qeerroo sabaati. Maashaallah horaa bulaa jaamtu isinirraa haqa umurii dheertu galatoonni gaafii gabbara ijoollee arsii kun baay'eedha. Hagam takkaan fuute. Erga wal fuutanii turtanii jirtan jaalala biyya arabaa kun hedduu jabaadha. Namni wal dhabu walitti dhaaruun gabaayisa. Mee wal loltanii beektan? Wal lolanii beeknaa yeroo baay'ee wal lolla. Haa ta'u garuu ammoo adaduma wal barachaa deemtuun amala walii fudhachaa deemaniin wal loluu fi maalii sanillee dhiisanii amma dhiisne wal loluu haga dhiisna turre. Akkasitti jirraa siin jennaa waa'ee gabbaraatiif ammoo sii deebisna dhumarratti daatan kiyya laafaa waan ta'eef jetti yoon ammoo anaa naa ta'e akkanaa bareedduun tun miliyoona yoo gabbaranii fuudhan garaa nama hin nyaattu gaafii warra gabbaraa jettee isiin isinii dhiyeessiteerti umurii wajjin qaanqee jawaar umurii wajjin dheeradhaa horaa bulaa gaafiin koo samiiraa dahuu hin hedduu samiirota dahuu dide moo siitu akka isiin hin deenne fedha haga yoomitti lamaan jiraattu jedha. Gaafii kana durarra deebinee jira. Gaafiin haala yerootti wajjin deemu nuuf deebisi meeqa gabbarte. Abduu ayyee isinii deebisuuf shakkiin godhannaa kana gaafa samiiraa fuute birdilibsii meeqa bitte warra fiddeetti hawwii jamaal meeqa gabbartee fuute soofiyaa joofaa. Keenyumatu keenya jaateetiin akkamitti wal argitan icciitiin wal jaalachuu fi bultii yeroo isaa eeggate kan dargaggoonni hedduun itti hinaafan kana nus osoo akkas taane nama jechisiisu kun maalidha jecha dhalaa FB jedhu hoo ati akkamitti ilaalteedha icciitiin kenna kaa icciitii waluma jaalachuudha malee immoo ani icciitii akkanaa qabnaa kanaaf ishinaaf isheen jechuu dandeenyu hin jiru. Asini jaaladha isinis na jaalatti haaluma saniin jaalaluma wal kabajnee wajjin jiraanna. Waan biraa maal himnaa fire? Akkasii jecha dhalaa FB jedhu tokko ati akkamitti ilaalta jedha. Dhalaa FB ka jedhu kaa dhalaan foon tokkotu xannachi hunda ajeessa jedhani. Hundis badduu miti asirras babbadduun numa jirti. Kanaafuu kana wanni godhan hin jiru siin jedha keenyumatu keenya. Abdallaa Sayid. Ka isheen ijatti akkasi qabdeef jedha kunillee reef deebinee. Faatii Loof Abbaas. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah gaafiin tokkoffaan ati samiiraan gaafa wal fuutan qarshii meeqa gabbartee fuute battaaniyaa meeqa warra fidde jaalala isii waliif qabdan haala akkamiin keessa ture haga wal fuutanitti erga wal fuutanii waggaa lama geettan mucaa hin finnee jetti maal jettaan ati? Mucaan karaarra jira jedhu jira. Mucaa fiduu fi ittuma aadaa jirra jaalalli waliif qaban ammoo akkam? Bareeda. Jaalala ni kun bareedarra jirra. Battaniyaa meeqa fiddee fi meeqa gabbarti ka'edha ammoo uummata kaa waliin si deebisa rakkoon qabu. Samoona kana waa'ee gabbaraatiin FB dubbisan. Atis intala warra arsii fuute akkam jedhee san gabbara fuute moo akkami deebii jedha Saaladdiin Ali. Sillee sii deebisa gaafiin kiyya deebuu qaba. Sii deebisa Ifnaan Jamal. Gaafa Samiiraa san fuutu biddiriibsii meeqa fiddee? Warra deebistaa firan. Zabayir Umar gaafii kiyya jaartii ta'e irraa darbummaa argatteedha. Kanallee sii deebisa gabbara waliin. Koomintii dubbisuu dhufte. Kajeeltuu Rahmata Rabbi maaliif haga ammaa nama sadii hin taane jetti. Haga ammaa nama sadii wanni ta'uu nu dhoogi kaasinii deesne ittuma yaadu jirraa siin jenna erga wal fuudhanii ilmoo argachuudha. Kanaafuu yoo mul'achitee boosti gootee nu gammachiiftedha. Abdiisaa Haajii Buutessa. Abdiisaa yeroo gabaabaa keessatti inshaallah. Abdiis taa'elliifama. Agarraa maal eedan maaliif hin dhalina yookaan ilmoo nuuf hin horre biyya mana qabdanii ni qabnaa. Ilmaani akkuma isinii deebifne san fuulduratti yeroo gabaabaa keessatti argitan inshaallah. Gabbartee fuutee bilaash hin sobiin. Gabbartee fuutee bilaash hin sobiin. Maskee. Gabbaree fuudhee adiidha kun. Gaafin dhumaa sabboontu arsii boqojjii. Maashaallah baay'ee bareedu mudannoon keessan kan hin irraanfanne akkasumas jireenya keessan keessatti maaltu isin gammachiisa maaltu isin gaddisiisa galatoomaa itti. Wanni nu gammachiisu kanumatti wal jaalannee nama waan jaalatan argatanii wajjin jiraachuun nu gammachiisa.
waan nu gaddisiisu ammoo maaltu jira? Hin jiru. Okay, maal tafe gaafin ani deebisina? Gaafin ani deebisin waa'ee gabbaraatii fi jaartii teetii irraa durbummaa argattee kan jedhu baay'eedha. Waan gaafatanii hin beeknu. Gabbara ka jedhu kana gabbara meeqa gabbartee fuutee ka jedhu amma dhugaa isinitti himuudha barbaachisaa waan ta'eef gaafii nama hedduuti illeedha irra taruunis hin danda'amu. Kanaafuu gabbara gaafa sanbaxaaniyaa 11 meeqa biti 11 yeroo jalqaba baxaaniyaa 15 fidaan hin jedhani booda immoo baxaaniyaa 10 fidee. Anuma garaa laafeef garuu kan dhugaatu. Garaa isiillee dhugaadhaan irraa qabdee ganda isaaniiti haala sanii baxaaniyaa 15 jedhan gaafa 15 madiidama jedhan na fakkaata 15 jedhanii booda baxaaniyaa 10 deessinee baxaaniyaa 10 fidee qarshii kuma meeqasi yaadate qarshii kuma 50 akkasii baxaaniyaa 10 fi gabbara qarshii kuma 50 kennee akkasii fuudhe saniyyuu ammoo isitu narraa gadi qabe malee dubbiin gandaa akkasii miti baay'ee jajjaba haa ta'u garuu haala sanii narraa gadi qaqqabdee akkasumatti fuudhe qarshii kuma 50 baxaaniyaa 10 waan akkasiiti yoo dandeettanitti fufaas tarii sanii ol ta'uu danda'a ka isiyyuu sanii ol garuu isii itti miciiree narraa qabe jedhee narraa qabdee turte. Maal miciira nama garaa laafeefi na kadhatti. Nurraa qabe ganda keessan jedheeni. Akkasii inni bira maal? Jaartiin durbummaa qabdii nama naan jedhe jira. Silaa gaafii ajaa'ibaati waan nama gaafatanii hin beeknu. Haa ta'u ka gaafii nama hedduu waan taateef isin deebisuun dirqama jechuudha. Maaliif fakkeenyaaf namni arguun amanuudha jedhan namni hedduu nama gaafii akkanaa kan nama gaafate deebisuuf illee namni nama amanu gaafii nama amanne tokko ammoo nama gaafachuun silaan barbaachisu. Maaliif aniyyuu fi kiyyaa dhaqee ijaan argutti namanu waan akkanaa jechuudha. Kanaafuu gabaabumatti namni shamarran biyya arabaa akkamitti waan akkasii irraa argatan maali hin jiru waan akkasii jedha garuu qabatamaan abbaa argee waraanitu beeka waan ta'eef waan akkasiiti ammaaf isirraa durbummaa dhibbatti argadhee jira. Maaliif anuu gaafa jalqaba akkasitti yaanne dhugaa rabbii dubbachuuf dhugaa isinitti himuuf waan akkasitti yaanne garuu ammoo yeroo na bira dhuftu isin akkasii miti akka yaade sanii oli. Kanaafuu duraanillee nama jaaladha baay'ee jaaladha garuu egaa akkasitti isinatti dhuftee haala san argirraa jaalallisii hedduu natti dabalee saniif baay'ee jaaladha dhibbatti jechuudha. Garuu osoo dhabeellee hin jibbachuu kiyya osoo hin taane garuu akkan an akkasitti shamarran biyya arabaa kanarraa waan akkasiin argame jedhee waan hin yaanneef duraan jechuudha akkasitti yaadeen turre. Garuu ammoo yeroo na bira dhuftu isin akkasitti qulqulluudha guutuudha. Kanaafuu jaalallisiillee hedduu natti dabalee isiniin jechuudha barbaada. Kanumaa waa'ee durbummaallee akkas isinii deebise namoonni shamarran biyya arabaa akkas jettan osoo dhayxanii dura waraantanii ilaaltanii shamarri kabajaa qabdu tan agaraan teettu hin dhabamtu inuma jirti jechuudha. Waan akkasiiti akkasitti kaan akkuma si'een tokko gaafii tokko kana gaafate. Gaafii tokko deebisee na fakkaata. Waan akkasiiti anaaf isiillee asumatti biyya Saudi Arabiyaa kana keessatti ol fuune xalabaa naannoo xaa'if kanaa baase turbaa bakka jedhamu takka baasee fidee ijoollee takka bira fidee osuma haraama dalagdammoo maalii jedhe tokko ijoollee wayii bira fidee gaafa janawaarii 21 na dhuftee gara guyyaa 7 qaboodanii kaa godhadhee walitti hin dhiyaanne haala saniin jirraa akkas isiniin jedha durbummaa jettanii fi gabbara isinii deebisee jira akkasii galatoomaa nagaan tura. Bakka onnaa jettu sanitti bakka gabbara jettu sanitti garaa laafanii irra ijoolleen akkuma garaa si laafe sanitti. Akkasiin garaa laafte kanatti maatii osoo irraa qabdanii. Ijoolleen shamarranii garaa laafaa. Maaliif fakkeenyaaf achitti jireenya san mallaqa san achitti yoo fixxan booda immoo karaa akkatullee isinuma waan ta'eef haga tokko xiqqoo gabbarri haa dhaabatullee hin jedhuani haa ta'u garuu xiqqoo irraa garaa laaffiftanii maatii keessanillee irraa sobdanii osoo akkasitti bultii ijaarrattanii jiraattanii bareedadha. Namni ammoo gabbara kana sodaatee kuma dhibbaaf maali yoo jedhaniin akkasitti irraa deebi'a isiillee ammoo nama jaalattu sababa gabbara sanii dhabdi. Kanaaf ammoo osoo xiqqoo maatiillee qabdanii gabbarri kun xiqqoo gadi xiqqaatee akkasitti nama bultii ijaarratee bareedadha isiniin jenna gabbarri haa baddu yoo isiniin jenna illee nun dhiiftanii akkasii garaa laafati akkuma isiin goote kana godhaatii baatii nurraa qabaa waan jaalattan tokko sababa gabbaraa akka waliin dhabne isiniin jechuu barbaanna. Agas dhaamsa qabda. Dhaamsa hin jiru.